Maaliif akka ta'e hin beeku malee ergan guyyaas jaalladheeti ija kee keessa ilaaluu baay'een sodaadha. Maaliif na sodaatta bareedduu koo? Ani kan uumameef akka ati ija kiyya keessa ilaaltuuf uumamedha. Kan durii caalaa namas sodaachaa jira. Garuu maaliin na qabdee ati? Akkas jettee onnee kiyya nan boreessin bareedduu koo. Tole, yoom maal jedhe sitti tola? Yoom maal dubbadhe keessi kee boqata? Callisiitii ija kiyya keessa na ilaali. Gaafsan keessi koo boqonnaa argate. Ani baay'een sodaadha. Danda'ee isin ilaalu. Maaliif na sodaatta? Jaalalli na qabeera. Akka ati na jaalatte nan beeka bareedduu koo. Garuu obsuu qabda xiqqoo. Ani kana caalmaa obsuu hin danda'u. Tole, maal gochuuf yaadaa jirta amma? Si waliin bashannanuufaa, si waliin buluufaan barbaada. Ani si wajjin buluu hin danda'u. Hin danda'u. Maaf na wajjin hin bultu? Ati nan jaalattu jechuudha? Sin jaaladhaa bara. Garuu si wajjin amma buluu hin barbaadu. Durumaayyuu akka ati nan jaalannee nan beeka. Anatu akkasii jaallatu siif ibsuu balleesse. Anis baay'ee si jaaladha bareedduu koo. Lammata bareedduu koo akka ati nan jettu hin barbaadu. Maaliif? Ati nan jaallattu. Utuu na jaallatta ta'e immoo na wajjin bulta turte. Sin jaaladha. Garuu si wajjin buluu hin barbaadu. Akkas taanaan ani lammaffaa si biraan dhufu. Har'a osoo hin taane guyyaa biraa wajjin bulla. Har'a hin ta'u taanaan lammata akka ati maqaa koo dhuftu hin barbaadu. Ani numaayyuu sin jibba. Bareedduu koo. Bareedduu koo naan hin jedhini. Bareedduu koo. Bareedduu. Bareedduu. Bareedduu koo. Kotas. Deebas. Akka keetitti na reebsisuu yaaddee turteemi? Maal jechaa jirtaati? Achi asinatti asin deebisin talbaa boftuu wayii. Maal godhinaan jechaa jirtaati? Gurbaa sana na reebsisuuf natti ergitee miti dheengatu. Ana dubbiin keenyaaf galaan jiru. Sobdee hin fakkeessin. Nama biraan sitti fakkaadhe ta'a laata? Suma mataa keeti. Na sobuuf yaaluu keeti moo? Na dabarsuu hin dandeessaa amma obboleessoo. Sila immoo anattu si qabee jira? Na dura dhaabachaa jirta bara. Joonjooftuu akka keetii dura hin dhaabbadhan. Deemasi. Sammuun kee nagaadha miti garuu? Achi asinatti asin deebisin joonjooftuu. Deemasi. Amalli kee jijjiiramee akka kanatti na wajjin teessee haasoftaa jedhee takkaa yaadenne. Garuu waan ana amanuuf hin dandeenye baay'een sirratti argaa jira. Jijjiirama baay'ee fiddee jirta. Gaafa maraa faallaa namaa deemuun akka ulfaatu nan beeka. Anis immoo kan maafan sitti dhiyaadhe. Kanaan dura na haasofsiisuu fi tasgabbii mallee hin qabdu turte. Amma garuu amalli kee akkaataan itti namatti dhiyaatu waan hunduu baay'ee jijjiiramaa jira. Keessumaa gidduu kana akkaataa itti natti dhiyaachaa jirtu baay'ee na ajaa'ibaa. Garuu waan ta'uuf deemu hin beeku. Inni maluma kooti. Wannan godhuun qabu. Ammallee immoo sitti jijjiiramuu hin danda'a. Hin beekamu. Dhugaa dubbachuuf kana booda mala kee duraatti ni deebita jedhee yaadu. Amalli duraa sun baay'ee sirraa fokkisa. Waan si dhibu amala koo waan beektu tokko illee hin qabdu ati. Kanaan dura kan hin argaa ture caalmaa
amala fokkisaa qabdaa jedhee yaadu kanarra. Inni amaloota kiyya keessaa isa baay'ee salphaadha. Dhugaa kee jechaa jirtamu. Dhugaa kooti. Har'a akkanatti si haasofsiisuun koo amala koo isa darbe sana dhiisuu miti. Innis immoo iddootti na barbaachisu qaba. Ta'us kana booda amalli sun ana biratti tasuma akkan hojjenne beekuu qabda. Akkan si argaa jiru kanatti waan garaa na barteessitti fakkaachaa jira. Amma kanatti beekuu baadhus boodarra waan jiru hunda beekuun koo waan miti. Amma garuu akka barbaadde haasa'u, akka barbaadde dubbachuu, waan barbaadde gochuudhaaf harka guutuu qabda. Of dogongorsaa jirta. Dogongorri kiyya inni guddaan har'a osoo hin taane guyyaa gaafan jalqaba si arge sana ture. Guyyaa sana yaadatta yoo ta'e nama du'a si ofiishee wajjin tokkoon. Inni balleessaa kiyya ture dhiisi. Ati homaa waan balleessite hin qabdu. Homaan balleesse. Sitti baqachuun kiyya dogongora ta'e natti mul'achaa jira. Keessumaayyuu immoo har'a. Maal jechuu keeti? Anaafati akkati teenyee haasofne jedhin tasumaayyuu yaadiin beeku. Kun hunduu anaaf hawwii koo ture. Amma garuu waan naaf milkaa'e natti fakkaachaa jira. Homaa wanti siif milkaa'e hin jiru. Ofiin dogongorsi. Akkuma jette yoo amalli kee baay'ee ulfaataadhaan itti baruun baay'ee nama rakkisa. Ammaaf isa kanaati amanuun kee qofti gahaadha. Amma garuu ani deemuu qaba. Eessa deemta ree amma? Bakka kana erga dhuftee bakki kun sitti hin tolle yoo ta'e bakka biraa deemnee waliin boqochuu dandeenya. Bakka fedha keetiin. Anaan boqonnaan kanaan olii nan barbaachisu. Ati yoo barbaadde deemtee boqochuu ni dandeessa. Baay'ee ma ulfaattaati garuu of dhoksituu wayidha. Isa guyyaa biraa yoo natti himtee naaf fayya. Amma eessa deemuuf garuu bakka dhaqxu bakka biraa isa jira. Eessa deemu? Gara manaan deemaa jira. Restaaraan si geggeessa. Si geggeessuu hin danda'u? Gaggeessaan kee nan barbaachisu. Waan hundaaf nagaan ture. Galata. Dhiira waliin ishee argitee dhufte taanaan kun waan si ajaa'ibu bakka hin qabu. Inni amaluma dubartootaati. Ati immoo callistee waan hin beekne nu deessin. Galata. Wanti ani hin beekne hin jiru. Osoo itti koortu ishee dhabuurra kan ka'e maraachuutu jirta ati beeku. Akka yaaddutti anatu dubartiidhaaf akka kanaa of daddarbataa jira jechuudha. Kun waan nama wal gaafachiisu hin qabu. Ammaan booda kun dabareen kan keeti. Dabaree maali? Galata. Dhageessan ta'e. Haboo yoo fedha isheen qabdu ta'e irraa fagaadhu. Yoo fedha ishee qabaatte immoo akka namaatti itti siqeetu ishees jaalladhu. Yoo kana hin taane immoo itti dhiisi irraa fagaadhu. Maa mucaa kana dhiphes taate. Dola jaallachuunis dhiisuunis mirga kooti. Ati waan sin galchine keessa maaliif galta? Galata yaadi. Osoo obboleettii kee taatee guyyaa hundumaa yeroo isheen balbala kana dhaabbatte waa'ee kee cinqamtu dhiphattu sitti dhaga'amu qooma ishee. Dhimma mataa isheedhaaf dhaabbatti. Anaan waan na ilaallatu tokko hin qabu. Dhaggeeffattu amanamummaa akkasii qabaatte maaliif ishee baqatte yeroo hundumaa ree? Ani ishee baqadhee hin beeku. Garuu immoo lammaffaa isheetti dhiyaachuu hin barbaadu. Tole yoos. Galata. Bilisii waliin iddootti wal bartan natti himuu dandeessaa garuu. Maaliif waa'ee kana irra deddeebitee natti haasoftaati? Waa'ee ishee haasa'uun barbaadu siin jedheera miti? Iddoo akkasitti wal barra jettee anatti himuu maaliif sitti ulfaatee?
Ani kana dura sitti mee hin jira miti. Maaliif haaraa gootee natti haasa'uu barbaachise? Nama ajaa'ibsiisu. Waa'een keessan garuu bitaa natti galaa jira. Galata baay'een si yaadee jira dhuga. Ani waa tokko sirraan barbaadu. Garuu immoo maaliif akkatti na baqattu qofa natti? Bilisaan sin baqanne. Dhimman si baqadhuufis immoo hin qabu. Guyyaa hedduu bar siif bilbilli keen dalagu manatti immoo deddeebi'ee si argachuu hin dandeenye. Tole maal ta'e? Garuu wanti ati akkatti akka jijjiiramtu si godhe maalidha? Maalan sitti balleesse? Ani waan jijjiirame tokko illee hin qabu. Ani jireenya mataa koon jiraachaa jira. Garuu bar ati dura mala akkanaan qabdu turte. Turtii hamma kanaan booda wal arginees immoo akkatti natti jijjiiramta jedhee yaadeen beeku ture. Bilisee, ani amma bakka hin deemuun qaba. Kana booda sababa koof bakka kanarra dhuftee akkatti dhaabbattu hin barbaadu. Dhageessee? Galata. Bilisee maaf faara badda galataa faana wal dhabde immoo beeki galataan gaafa nama wal dhabu amalli isaa badaadha itti gadduu hin qabdu. Inni waan balleesse tokko hin qabu. Garuu immoo akka inni natti taphatuuf anatu carraa laachafii jira. Bilisee akkas hin jedhin kaa atis xiiqii qabattee innis xiiqii sin qabatee yoo wal rakkisuu ta'e malee homaa furmaan hin dhufu beeku. Akkam baay'ee deddeebi'ee isa rakkisee nan beeka. Kana booddee lammaffaatti hin deebi'u. Bilisee maaliif jajjartee abdii kutattaati? Mee irraa jala yoo gara mana kana deddeebite jijjiirama tokko arguu dandeessa beeki. Akkan deebi'ee mana kana hin dhufne inni sirriitti naa akeekkachiisee jira. Kanaafummoo anis sababbi isaatiif lammaffaa karaa mana kanaan dhufu. Akkas hin jedhin Gaabilo. Kanan si rakkisaa tureefis immoo ifa manaaf godhe. Bilisee anaan homaa waan na rakkisitu akka hin qabdu. Maaf akkasitti yaadda garuu ati? Ati bar akkanaan isa argadhuuf baay'ee na faana rakkatteerta. Bilo homaa rakkoon qabu beeki. Amma sitti fufee mana kana dhufuudhaaf ati mirga guutuu qabdu. Lakki kana booddee lammaffaa waan dhufu natti fakkaatu. Garuu immoo amma karaa manaa galuun qaba. Garuu Bilo amma sanga kana dhiphate. Wanti amma kana si dhiphisu waan jiru natti hin fakkaatu. Lakki maafan dhiphadha? Dhiphachaan jiru anu. Bilo beeki ati dubara miidhagduu bareedduu simbo qabeettii dhiirri kamiyyuu jaalalaaf barbaaduudha. Miira dhiirota hedduu nama hawwatuudha. Tola. Lakki ani dubartii akka ati jettu kana miti. Biloo akkas miti beeki. Mammaaksi Oromoo tokko jira. Abbaan of hin argu goorroo duubi hin margu jedha Oromoon gaafa mammaaksa. Ati ammas dubara simboo qabeettii amala qabeettii akka taate ofirratti beekuu dhiisuu dandeessa. Inni si barbaadu garuu hunduma isaa sirratti beeka. Kanaaf jechoonni ani jedhe kun
Sittin xiqqaatu. Waan si madaalu natti fakkaata. Maal jechaa jirta tola? Akkamittiin akkatti dubbatta? Biloo beeki yaada koo gara biraatti hubachuu hin qabdu. Bareedina uumaan siif kenni. Ani immoo akkam beekutti dinqisiifadheen sitti meen ala yaada addaa tokko siif qabaadhee miti. Miidhagina koo akka kanatti na dinqisiifachuu hin qabdu bara. Maal ta'aa jirta har'a garuu? Biloo natti fakkaate. Yoo an dogoggore immoo dhiifama naaf godhi. Jechoota amma kana ga'u ana dinqisiifachuudhaaf fayyadamuu qabdu bara. Dhugaadhaan tasumaayyuu akkati yaadde kanatti yaadee miti. Waanuma hundaafuu amma ammaatti waan na gargaarteef galatu. Dhugaa baay'een si galateeffadha. Garuu immoo kana booddee gargaarsi kee nan barbaachisu. Aniyyuu karaa barbaaduun wanta hundaayyuu na sirreeffadha. Jechoota akkanaa immoo lafa argiteetti osoo qisaasessuu baattee bareeda. Akka kanatti ni jala ba'uu yaadde taanaan nyaatamteetti. Ganna dhiisi. Harramee nama si baasus ilaallaka. Yoo nama sodaattuu hin qabdu ta'e waaqa si uume sodaadhu na dhiisi. Callistee afaan hin banimne. Amma na dhiistamoo na dhiistu. Akka yaada keetiitti na dhiistee gara manaa galuudhaaf yaadatta jechuudha. Maaloodhaati kaayyoon kee garuu? Eenyutu gara kootti si erge? Gaafa hunda karaa kurra dhaabattee kan na rakkistuuf. Sagalee kee gadi qabdee haasa'uu hin dandeessu maaliif achi asinatti lallabdu? Xiifama. Amma garuu karaa manaa deemuu qaba na dhiisi. Sindeessu. Yallakisi maalitti rarraata? Maaltu si galche? Ati eenyudha? Inni sin ilaallatu bakka kana adeemin sin jechaa jira. Joora, boca. Maal taatee lammeessa? Ani bar biliseedha. Akkamittiin akkatti fuula natti buutu? Bilisee nan argaa jiru. Bilisee jibbi namaan galleef bilisee qaaniin sodaannee taatee jirti. Akkamittiin akkas jechuu dandeesse? Wanta akkas jechisiisuu danda'u ani maalan godhe? Filaa bilisee wanti guyyaadhaa guyyaatti sirratti argaa jiru wantoota kabaja keessarraa fudhatanidha. Lammeessa akkam dubbachaa jirtaati garuu? Biloo gochaan kee amma siin jedhu oolidha. Garuu siif sii galuu hin dandeenye. Maaliif siin galleessi? Tole. Maaltu akkanaaf galuu barbaadde? Bilisee guyyaa baay'ee si argeera. Akka nama si argines ta'eera. Garuu kan kaleessa baay'uma na aarse. Kaleessa maal? Eessatti na argite?
Shamara taatee karaa gubbaatti dhiiratti rarra'uun kee sirriidha. Isaayyuu immoo nama fedhii kee hin qabne, nama yaada kee tokkoyyuu hin qabne. Maal haasoftaati? Naaf hin galle. Ani waan an argeen haasa'aa jira. Kan inni ofirraa si darbaturra kanatti saffaan figduudhaan kan na aarsu. Lammeessa. Kana booddee jireenya mataa keetii yoo jiraatte maal sitti fakkaata? Bilisee, an ammas jireenya mataa koo jiraachaan jira. Badii kan keessatti moonkoo immoo balleessaa miti. Ta'us kana booddee ana hordofuun sirra hin jiraatu. Dhimmi ati ana hordoftuuf tokko illee immoo hin jiru. Inni dhugaa keeti. Garuu guyyaa tokko siif gala. Maali garuu namni dhoqqee naga keeti? Sammuun kee akkamitti yaadasiin? Namni rifate jettee yaaddu? Qoosaadhaaf ansi wajjin taphachuu barbaadeeti bara. Deemitoo daa'ima akka keetii waliin taphadhu. Yeroo hunda karaa korra dhaabachuun sin nuffisiisu si. Sirrifachiise taanaan dhiifama. Dhiifama kee fudhadhuuti badi. Amma garuu borsaa koo naaf kenni iddoo deemuun qabaan. Tasgabba'i ani akkasii yaadeetiin miti bara. Akka feetetti yaadi. Anaa wani na ilaallatu hin jiru. Amma garuu borsaa koo naaf kenni. Ani akkati yaadaa jirtu sanaa miti bara. Tasan si argee qoosaadhaaf akkas godhe. Qostee duteetta. Haaboo fidu borsaa.